Ijoollee dhabeeta gara nyaatee biyya alaa hin deebine biyya keessa osoo ka hojii wayii si hubaniiti hojjettaa jennaan eenan hojjedhaa jette maal si barbaachisa jennaan aga birri 200 takka osoo argadhee jette jennaan bakka sanatti qarshii 170 guurreef 200 sana keessa 10,000 mucaa araarsaa jedhamutti dabalaaf jedhee 20 ofii kiyyaatti dabalee fi qarshii lisiituun 200 guuti. Giddu kana abbaan gadaalee dhufee jennaan viizaa baasee fi anillee Dubaay fidee gadaa keessan qaxaraa jette. Qaxaradhaan jedhan ammoo alayyuun deemini biyya keessa hojjedhee maallaqa san guursee malee ala adeemtuuf miti. Jennaan inni mana nyaataa keessaa bunuma danfisuudha. Uumamaan qaxaradhaan jennaaniin hayyee jennee innillee ammoo yeroo jedhe sanatti viizaa sun xumuramuuf hin dandeenye. Sababa karaallee uumama cuccufameef inni xumuruuf hin dandeenye. Isheellee balaa eegdee dhabdeennaan sima wajjin murteessitanii karaa masii kanarraan xumuruuf jalqabdaniif korsoosii. Anaaf biiftuun ammoo waliin haasofna natti himtee turte. Anaaf masii waliin beeynu kan wal nu barsiise biiftuudha. Mucayyoo masii jedhamtu kanatu mari'attee naa xumuraa jira ijoollee waliinii. Gaafa saniillee ka dhufullee taate yookaan mana madaamii seenaa yookaan na fudhan taate warra gadaallee naa fudhatanii naan jette. Achi isa gaafadheef dhaqee mucattii sana viizaa sana isinillee hin baasneefi xiqqoo ijoolleen biraa baastee fidaarti. Fudhattaa jennaan eeyyan rakkoon qabu yookaan siin gaan taate fudhadhaa maadamoosuma kabalaa fi waraqaa irraa dalageedhe ofiiyyuu bilbilaallee dubbisiisee hayyee jedhe. Masiillee gaafannaan masiilleen hayyamamtuudha bakka barbaadde haa dalagattu jette jechuudha. Amma viizaa masiin ammoyyuu namni viizaa isheen irraa baasee kana viizaa daayirekti namni baasiisee feenuun masiidha. Seegalee. Namni ishee waliin dalagu irraan baasee kun ammoo viizaa ishee qofa osoo hin taane viizaa ijoollee biroollee waliin baasan. Almost gara birrii 700 irra galchiteerti birrii biraatu akkasiin jettu jechaadha. Dhimma hojii viizaa nama biroollee kan waliin baasan kana ijoollee makana dura waliin dalagan san keessaa biiftuun takka malee ishee qofa miti namni isheen viizaa irraan baasteef. Ijoollee biroollee malaa masii fi namni sun walii galuu dhabanii jennaaniin masii jalaa namni sun dubbatu dhabe bilbila. Biiftuun ammoo dhufaa jira jetti tikeetti kan mureef ammoo mucayyoo seenaa jedhamtu kanaadha. Sigalee? Anneen gadda biiftuun bilbila kiyya gurguradhaa rakkadhe jennaaniin biiftuu gaafa duraallee birrii 770 sigalee birrii 20 an baada ofiisiinii jedhe kanayyuu wanti sii kaa'eef si jalaa dhumattiif jedhe birrii 30 akkaawuntii sii raggalchee ergeef torbee tokko torbee lama dura jechaadha. Sigalee biiftuun lakkina ta'e jirtu. Ofii kiyyaanii jedhe sana jechaadha. Akkasii bilbila ofiillee gurguratu dhiistee hojii warattee birrii sana jechaadha. Sana booda biiftuuf namni sun masii fi namni sun waa wal dhabaniif jecha namni sun masii jalaa dubbatuu dide. Amma jaarsummaa nana ergatee namni kun bilbilli isaa kana dubbisi nuu kadhadhu akka na jalaa dubbatu godhii isa wajjin xumuraa jettee masii. Jennaan hayyee jedhee nama san gaafadheef abdii jedhama. Gaafadhee masiin si barbaaddi mucayyoo zabditu jedhamtu maqaa paaspoortii isheetiin kennu viizaa kana baasanii fi tikeettiin muramee fi jiraamatti dhufuu hedduu viizaa orjinaala yoo ergameef malee dhufuu hin dandeettu viizaa suuraa kaasanii erganiif suuraa sanii ammoo viizaa kana kan isi tikeettii si murame akka nama bashannanaaf Dubaay dhufuuti si galee hin dandeettu sirreessisiisii fi yookiin ammoo anarrattuu erga anuu ediit godhee viizaa kana tikeettiin already waan murameef jiruuf hotel buukingii tolchee fi akka dhuftu goonaa carraa kun akka jalaan dabardee jedhee gaafadheef jaarsummaa. Jennaan namni sun ammoo ani kan waliin dubbadhe masiidha siif kabajaa sii qaba garuu waan jiru masii waliin xumura waan ta'eef miiseejii ishee kan kana dura hin deebisneef jalaa deebisa garuu masii waliin xumurraa naan jedhe. Jennaan sii xumura deegaa takka qofa. Jennaan hayyee jedheetuma sii gaggabaabsaara. Jennaaniin hayyee jedheetumaan amma haga kaleessaa leemasii waliin badaa ganni wali badaa biiftuu waliin haasaa turre naan ergine beeytaa viizaa kana naan ergine osoo viizaa na ergine anuu ediit godheefi sorry hotel buukingii waama sirreessee fi waan jiru silaa hayyeen jedhaafi ture sii galee. Walumaa galatti waraqaa sanillee hin ergine jarri akkasumatti bulanii har'a amma guyyaa dawwalee nama sanii deemee masii ammoo ilaalu onlaayinii irra hin jirtu nama sanii dawwalee maal inni mucayyoo kana guyyaan gahaa jira mucattiin tun yatiimaadhaaf abbaallee qabdu kana dura miidiyaa irratti anatu nama kadhate gaafa sanuu namni keenya Oromoo waadaa galu hin guutu jedhee ijoollee Dubaay qofarraa guureef waan si ajaa'ibaa birrii 170 30 booda galeef waliigala 200 kana kaashii guureef ka waadaa osoo hin taane ka risiitii illee hin jiru jechuudha si galee.
Gaafa duraatu anatu bifa kanaan gargaarsiseeni mettiin tun amma viizaan jalaa gubataa jira sa'aatiin darbee jira masiilleen onlaayiniin jirtu akka maa goonuu jennaan ani masitti himee jira viizaa mucattii kaansel godhee jira sababa masiidhaan waan garaagaraa irra walii galuu dhabneef sababa dalagaa biroo waliin dalagna kaansel ta'ee jira kanaafiyyuu waan jiru ammasii waliin xumuree jira jedhe jennaan biiftuu deebisee biiftuu suutuma jedha akkasiillee rifannee amma viizaa kana qabattee kaansel ta'ee waan jiruuf eerpoortiin seeniin booda rakkoo biraas irraan gahuu danda'ani amma booda warra gadaallee masiillee nama biraallee dhiisii an ofii kiyyaa viizaa kiyya birrii kiyyaan sii xumuree si fida deemi gara mana keetii deebi'i manattillee galtee bakka itti deebitoo hin qabne hiriyoota kee bira deemi birrii kiyya sii galchee ofii kiyyaa si fida kana booda bakka an durumayyuu waan nama Oromoo kenna kana waadaan nama Oromoo hin guuttamu Kauri gadaa si fida jedhellee amma masiin si fidattee si yaaltellee kun hunduu waan faayidaa hin qabne ofii kiyyaa si xumura sitti hin dhagahamini deemi galee hayyee jennee kanaan walii gallee amma immoo laayivii irra dhuftee kennu siin qarallee waan si bira dhuftuuf kaboottu argee alaa kulli haalitti yoo si gabaabsu ani inshaallah izni rabbiitiin ofii kiyyaayyuu tikkeetti viizaa isiillee hin xumuraa fi kan nama biroollee dhiisii tasgabbeessisii atillee waa qabaatti ergii fi atillee dargaa yeroo muraasa viizaa boofi gargaaraa jira garuma inni beektaa nasree keenya galatoomii ani dura raa'u maallaqa guuruutti hin tureef jechuuti waan hundaa ofiin fixnee ijoollee kun faamiliin ni jirti osoo gadaan isin dhufiin dura osoo masii kana dubbiin tun osoo hin tariin bakka isin warri gadaa fudhannaan dhiisne malee nuti oguu duraatu eegaluuf hin keefne beekta amma duuba ayyee rakkoo isaan lameen wal dhabanitti viizaan isii kaansel ta'e jechuudha amma. Yaa'e masii fi namni isheen viizaa waliin dalagdisuu waa wal dhabaniif gidduutti kaansel ta'e malee wanti biraa hin jiru. Nasiro asirratti mati aan tokkicha ni dubbadha dhugaa rabbi. Biiftuu. Ilmooti bu'aan fakkaan Nasir ani namni sun waan wal amne hin qabu ani sitti hime. Gista gadhiifama waliin ni deebistee haasofta. Biiftuu na jalaa dubbadhu mee? Lubbu. Uumaa yaadi manallee manallee amma anaatu siif kireessa jechuu takkii mana biraan bikka deemtu anaa siif godhaa waa hunda amma sii tolcha amma deeqaa kana keessa sii tolcha gisee mana kan asirraa bee uumaa yaadiin biiftugee hin boohin bakka nasreellee si waliin jira anis nin jira ijoollee Oromoo hundi si waliin jiranii hin boohin. Amma suuratti maal akka ta'e biiftuu tokko fa'aa masii biiftuulleen handura yoo caqaafuu hawwalaatu yeroo tokko masii yaafoo jalqabaatu ammucattii tan akkasiin ijoollee taate argee laayivii irratti maaliif biyya arabaa kana gatii beekuuf hin deemini biyyuma ambaatu hin deemini taa'ii dalagadhu jedhee birrii 200 sana harkaaf harka uummata irraa guurseef sii galee oomsumarraa yoo ayyaada mucattiin sun biyya alaa deemuu keessa hin jiru maaliif ijoollee namatti kun akka argitu kana sii galee lammaffaa ammoo osoo biyyaayyuu baatee kawaayyuu dalagataa ta'eetiif haadhaaf abbaan qabdu duniyaa madaf qofii kanayyuu eessa walii qabatti waa hedduutu jira sii galee kanumaafuu jecha hin deemini jedheeti gaafa birri san gursifu booda garuu viizaa sii baasna jedhanii ni jenna yaada dhufu kan akka isheen qabatte jechaadha amma haa gabaabsinu waan kana karaa gabaabaa masiilleen hin jirti kinoo karaa gabaabaa viizaa anin baasaa fi hawwii kadhadhee hawwiin arabarraan viizaa habaastuu fi maqaa arabaatiin akkaataa mucayyoon kun itti dhufuu dandeettu irratti haala mijeessuunuu fi waan gara biraa isiillee miidiyaa irratti ittee booyuun kana kana jechuullee hiikaa takka hin qabu. Kadhadhe viizaa mucaa kanaa naa sirreessi naa sirreessi. Viidiyoo bo'aa jirti. Bo'aa jirti jedhee miti adam as gubbaa irratti badiin ani qabu maali beeku. Buusimee makii yookiin viidiyoo irratti cufi. Maaliif waraabanii ajandaa godhatu? Naasiroo. Mucaan kun torban tokkoon dura viizaa ati badii qabdaa osoo hin taane